كان سوداتي رميخي همدو دبيت ما راهي سينا سنجيتي همدو مي قبنيسي درا فريما كبي بكيت قبني سنجروتي همدو دبيخي تكفى مالي لما فهم مالي صدفة مالي هاي بيتو يا ابو واي نام بيتو يا ابو همدو دبيخا ويا رمي همدو عدبيت قبناي درا قبناي هاي مجايو تاخذ في ديماتنا دبدوري لا لا اما اني كوني دمينا خيسني لا سنجل لما رمي ما دبيني سيفيس دمينا جولي تنافيس دمينا اتيادني تبچر دومي بريسانا سيندو فنيمي اني سينين فيتشي سيسانا امنا والله سي سيمبيتشي سيستي ساني سيمبيتشي سيساني خد دي جلا حمي ونسون ان واجدي سيندو تبر افون اني لاين جي اما ماتنا ጭራሽ ነው መሆን ነበር لا አበሉ መቃያ ሜቲን በር አበሉ አፎናኒ ላይ ጄ እናዋ እንጆሮ ማለት ታባኹን አመረረኒ ከነተ ደሜሰኒ ሞ ሪልዲ ያ ምስሪ የደገሴ በጋለፍተ ዘኑቤ ናሲተርጌ አዙቲ ካም ዳውን ቀበነይስ ሜ መኪናተን ወላሂ ማታ ከንቀበነይስን ጌማ ተወለው እንቲራጎና والله لازم يدون سي خباجا يدون سي جالدان بيتا كين اكسو مانيس دوغونغوران تريفوتو نافغيان انجتشي تكن انجامي رمي سين انجي ملي تكن انجام خودو دي يو عربا يدون كنا ديردان اكسمتي سي خباجاتي خودو خودو مانا نين دفايه كو أما شو في قولي؟ إيه خاطر فايتين دفع مرة كوي قالوا فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رامي جيميز تبعتي سورف من وان براين كم نقول. شكو علي. كراميلا إيجال شالو. شكو علي. وسيتاي بلوتي يا وسيتاي. nanti nagati usitai رامي قالت من قال شو قيتف شكرا كل ما تقني وان براندا جو فدل بقولت كذا ترى جاي كمان تكتب مالي في نرى بكخان كوي بكاتو لا شكرا علين جودي زين دبل زين دبل شكرا رامي دوا مسخ بجيت منو سخا ايه من برانك جرا برانك قبض ايش دون كورونا رامي كبجاتي تفرني ناني شكرا خبجني قالتهم وايو رامي بقى انا قاعد افتكرتهم بقى انا قاعد من سريت انا اللي رام بعد اورجي نمني براخه سجل سينو فايت جرا سنه مالا وانت نما تكنفدو وني ننفدو جراتي غيزي نمني تكدو بتو تكم ما قفتينا دبلو بليز سنه دي سنه دي بقى نما تكنكنتي قالتهم ناني في عزيزة وخين كراميلا ايش اللي را وي انو نتقعد بدو فينا ما تقوى كبو فدر يا ركون جرو عزيزة انا دبتو انيس دبتو عزيزة انيس دبتو وغانا يولا دبتو جي دبتو ميوت قريبا تراسي في النانا يس اوكي كيسي سي بربادة تراسي في حنا alright عزيزة تنسي بيها غاني كراميلا نسيب ديمان ركون كبكم وسي توليتنا يعني مسكي ويلكم
Riijii fi gurraachi hin jirtani? Awwa ni jirtan moo hin jirtan? Ajaa'iba taa'udha. Mee salawaata buusaa isin hundin islaamaan? Rammi warra kiyanti nuti godhi ifamu jechuudha. Naani kana booda dubbatin haa? Miyuutii ni godha warri komantii kun miyuutii godha warra jabeessan. Waan badii yoo gartan. Fokkasiin godhina ati komantii irratti. Komantii namni mana keessattis waan fedhe sumaan jaallanni waa siin jechuu fedha. Akkanuma kanaan laaffis halaala waan komantii nama ati hin beekne faadha waan fedhaa soo. Aziizaan an dubbadhu meemmaati. Gabaabsi daqiiqaa lamaa maali rakkoon naa ibsi. Sagalee keessa reesi maali? Ayirfoon irraa baasi. Rakkoon nuti danne nuti argine akka nama tokkootti dhufneetiin akkuma duraan geema si taphachiisutti si taphachiise. Akka wanti biraan jirtu. Waan boodaasoo teessu amma dubbadhu. Homaan jiru? Homaan jira. Reefi xiqqishu gestii irratti ana hinaani walirratti yoonni taane. Saniin baan. Miira keessaa bahiitii amma rammee wajjin haasoo jirta. Kabajaadhaan na dubbisi maaltu maal ta'e? Wallaahi ani akkasittillee miira keessa galeeti miti faanima godheetumaan bakka si taphachiisuu fedhe aarii reefullee osoo hin ta'ini garuu karaa kana deemaan beekne dhugaa rabbii. Ayyee qabbaneessa jumatti cuk galatoom. Orji. Maaltu maal ta'e? Maaltu maal ta'e? Akka salloo nabi dhageeffadhu. Allahumma salli wa sallam wa barik alayhi. Laal mana ibsatti geemu tokko deemaan. Geemni deemu jiru geemuma yaani namu taphatu jiru raay. Taphatu jiran anis dhufeetiin akka nama takkatti seenee ergadhee. Seenee geema kanarratti yaani hin jiru gizee isaan anagwannin ifi xiyyaa balleessi jee yoo xiyyaa yaadu jiraate jechiin an balleessi yoo jiraate isaan tutu gizee takka amma fakkeenyaaf baalee moote ta'asiitun nuti tokko jannaani eega tokko taatan namni tokko sikkomoon dochuun tokkotti hin beeka tokkummaa yoo taa'e maaliif lamaan as keessaa gootan qofa ta'in balleessi yoo jiraate yoo akka badii ilaalamtu ta'e kana qabadhu saniin Samboota yoomi guyyaan kun yoo fagaate guyyaa 3 dura wanni anjee kun arran mana wanti deebi'een mana ibsa deebi'e. Sigalee mana ibsa gizeen deebu gasti caaltuu na dura taphatu turte caaltuun akkuma na dura taphatu turteettiin ani caaltuun ni buute anni seen geema kan ittiin fufe akka argetti isaanis akka baalee arsitti ha taphatu jiru ha jaalalaatiin akka nuti beekutti. Sigalee malee gandummaa miti. Samboda wanni nan irratti maal isaan jee waan jeen hin beeku gan akka isaan itti san qabatanii jiran ka'ee nama dura jeen guyyaa 3 dura jeesan aarsiin takka maaliif lamaan teessan ka'een jeesantu qabatanii jiran isaan lachuu akka qiimitti natti anammoo guyyaa Samboda ittiin deebiniin gin gizeen gastii isaanii jala dhokus nagumaan naanii na dubbisti nagumaan hin dubbisa fixan dhumeen seen yoo akka badii jeewu badii yoo ta'ewu. Sanin ammaan tana geema eegallee mo'ame. Eenyu mo'e arsii mo'e. Sigalee arsii mo'e gizee arsii mootummoota gaa qixaaxaa jiraame. Qixaaxa kana dura irratti naanii wala karameel inumaa karameel. Ittiin inumaa dasna ittiin sirasiraata qabdi. Yaani hin jarjartu dilas maraa qabtee. Naanii natti jarjarteen. Urjii tana jettinuma yaani jiru akkaataa keessatti jecha keessa na xuuxi. Noo eega mucarasha irratti itti dubbadee tuqeen. Kanuma wanni nuti dubbanne hamtuuniin an dubbadee ta duraa ta'een siin jeesan qofa hamtuun an dubbadde. Okay, galatoom qab miit godhi. Aziza. Oye. Waan isin jette dhageesse? Dhagayeetiin jiru. Ati waan jiru jechaa turte garuu? Okay, wanti jiru sanii immoo geema kanaaf gaafii si deessa kun. Hayyee. Isiin haasoo itti dhageesse ati reefu homaan jiru jette. Homaan jiru jedhee
wanta booda jechuuf deemtu hin dhiisin naan jette hin jenneere wanta akkanaati akkana garuu akkana deemaan seeneen jedhee bar. Okay. Amma naaniin waan jettee jiraatti naani miit godhatti Aziza ati karaa dadaa oofta itti dhufna dadaa kee. Naani urjiin obboleettiyaa ati obboleessa kiyyaa si kabajaa isin kabajaa isin jaalladha baay'ee. ግን urjiin jecha dheengadda jettee haadhalee irra deebitee nu tuqxe as biratti illee bocola jettee nu arrabsu turte sigalee urjii ati jecha namni jedhee osoo hin taane jecha ofii kan keetti jette ilaali sigalee miti. Naannu si tuquu hin barbaannu anis karameellaanis si jaalladha si kabajna. Harargee guutuu ni jaalladha ni kabajna. ግን baay'ee nuti turturu turte wallahi laazim of course aan afaan keessa hin jarjara. Afaan irratti dubbii irratti hin callisu. Gaafa dubbii waan jette hin callisu ni dubbadha. Miknaatum seera kiyyaa akka tinatti turtuun barbaadu. Kabajaa kiyyaa akka tuqxuu hin barbaadu. Sigalee dheengaddalee si koomanda ilmaan abbaa tokkoo taatanii maal as keessaa gootanii jette. Jechuuma dheengadda jette sana haadhalee irra deebitee nu jechuu turte. Sigalee kan achirraan hafi dammoo bicha ofii kan keetiin nu tuqxe sin tuqne wallaa laazim si kabajuu ture. Sigalee miti. Koinaa gaafata. Waaniin ani balliyoom badiidha je'eef waaniin godhe keessaa irra deebi'ee ilaale. Sikkoo fi mandoon yookiin baalee fi arsiin tokko yoo ta'e nama lamammaa as keessa gootanii je'ee sam badii tahuu amanee doon dhiifama gaafadhellee. Rammi si jala dubbatti yaaf dhiifama. Booda nu arrabsuu turte. Woo kana malee waan biraa hatti dabaltu ni jira jedha ammaan gaafin. Ati sanuma irra deebitee waan ta'eef. Sanii miti kaa nu arrabsuu turte bara. Himi waan san dhabu maal jedhu. Ammastaa keessatti of laalaa jechuu turte. Of laalanii jennaan arraba jammarte achi booddee ni barbaade. Kadurarraa eegalee dubbii kadurarraa eegalee kanuma naani. Kanaa miti kuni boodarra dhufe dubbii fida. Kami dubbii fida san ta'e. Maama iyyuu fudhadhu dubbadhu. Okay. Ramma dhiifama wajjin nin dubbadha. Wanti ture akkuma isin jette sanatti geemni awwala anaati caaltuu ijoollee biroo lameeniti naannoo ture. Taphannee. Tolchi mi'a arfan jirte. Ammoo. Injil. Miskiina wallaahi. Okay. Miti jaarraa usaa ishaa. Gizee urjiin dhuftee wanti isiin tokkoffaa jettee homa dheengadda jette san jette. Waan sanim. Deebitee naaniin of course aartee waan isin jettee isin nama lamammaas teettanii jette. Nama lamammaas teettanii. Achumaan naaniin aartee miira keessa galtee haasoyte siilleen. Waa jettee. Ogguu haasoytu yes. And then geema taphannee gizee ammoo qixaata osoo fudhachuu jirru amma gizee geema taphannu qixaanni tokkoffaaf lammaffaaf sadaffaa qaba. Ka shanaffaa bahe qixaata tokkoffaa fudhata. Ka lammaffaa bahe qixaata dhumarra fudhata. Sigalee amma abbichi geema taphachiisu ture maal godhee ka silaa qixaata awwala fudhachuu qabu dhiisee ka fudhachuu hin qabne achi guddise. Sigalee gizee sannaanii waan jettee anaa miti kaqaxxaamuu qabu urjiidha jette. Urjiin hin aarte gizee kana bakka maaliif akkana tahaa ka jedhu. As deebi'anii bakka arrabni eegalee achumaan bocola maalii mastaawatii keessatti of ilaaltanii nuun jette. So aarreen ullee kaameraa jalatti asiinee bareeduma kenna argisiisuu eegalle. Aariin achirraa dhuftee jechuudha. Niin dubbadha rammee. Gootu takka. Rammee keenya akkatti hin furodhoon. Oduun arkuu hin furodhu akkatti soorii dhiifama naa godhu. Sigee si bara. Turuun deemu. Rammi. Turuun deemu. Waa'ee mi'aatis nani. Okay. Hai maal dhaabbadha. Amma bakka dubbiin irraa kaate tabiraatatti dabalta wayii jira sanumaami. Obsi. Hogguma takka qofa dhiifamaa jiramee. Jechi isaan bocola jaan ani bocola fi ibsaan abbaa jaalalaatis ni jira dhaggeeffadhu noo. Tana jiru deema qoyi tanaafin jaabaa. Obsi. Arrammee waan hin ani jenne narra kaa'uudhaaf abaddaan siin furodhuwan. Viidiyoo ni jira. Furadhu hin jenne. Qoyaa meeshaa Rootiin deebi'aa viidiyoon qabaana dhageessisa. Qoya. Deebi waan eegasan booda waliin jejjettan itti dhufna nama isin gaafachaa hin jiru sana.
اوكي اي خضراتي بر اتم تميت غور ميره خي سباتني